ayyaana seena qabeessa kanarratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Akkasumas ilmaan Oromoo qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessaniitti deebitan jechuun hin barbaadu. Akkasumas Jawar Director OMN Kofaton Tain Ilmu Oromo Kapsa Oromo Isin Gurduran Jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuuf hin barbaadu. Akkasumas OMN qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaatee gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuu barbaada. Akkasumas raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu keenyaaf warri gumaachitan hundaa galata qabdu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanne jechuu barbaada. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hojii guddaa hojjetaa turee jira. Har'a immoo injifannoo sabni keenya argate ifa sabni keenya argate irruma caalaa ifni har'a argame kun akka dukkanoofne akka dhaabne gochuudhaaf saba keenya gara bilisummaa olaanaatti gara badhaadhinaatti geessuudhaaf miidiyaalee Oromiyaa fi miidiyaalee kaan waliin nutti ida'amee har'arraa eegalee qabsoo biyya keessaan waliin eegaluudhaaf nutti makamee jira waan ta'eef Odalaan uffata jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan gara fuulduraattis akkuma kaleessa waliin calqabne karaa waliin imaluu eegalle galmaan gahuudhaaf waliin akka hojjennu ammas abdii guddaa abdii guutuun qabu. Kanatti aansuudhaan carraa kanatti gargaaramee keessumaa qeerroof qarreen Oromoo raayyaa saba keessanii taatanii raayyaa qabsoo Oromoo taatanii bilisummaa kanaan ifa kanaan barii kanaan akka qaqqabnu akki sabi keenya qaqqabu gumaacha guddaa taasisaa turtanii jirtu. Taasisaa turree jirra. Injifannoo argachuun waan guddaa tokko. Sababiin isaas injifannoon kun bu'aan kun akka salphaatti kan dhufe osoo hin ta'in wareegama qaalii lubbuu ilmaan Oromootiin kan dhufe waan ta'eef injifannoo argachuun walitti injifannoo bulfachuun injifannoo kunuunfachuun injifannoo gabbifachuun
qabsoo guddaa gaafata. Kanaafiyyuu qeerroon raayyaa saba Oromoo dhaamsi guddaan har'a isinii dhaamu. Kalees gabrummaa jibbuudhaan nuti cancala nutti yuugamamee ture afaan keenya keessaa baasuudhaaf diddaadhaan bara amma kana keessatti mormii gaggeessaa turree jirra. Mormiidhaan deemaa dhufnee sadarkaa kanarra geenyee jirra. Mormiin keenyas firii bu'aa argamsiisee jira. Kun tooftaa qabsoo kaleessa qabannee deemne sadarkaa kanaan kan nu ga'e waan ta'eef kan dagatamu miti. Qabsoon dhalootatti darba itti fufa dhuman qabu waan ta'eef qabsoon immoo tooftaa fi mala adda addaa dhaammasa qabu irra jiraata waan ta'eef kalees mormiidhaan as geenye yoo ta'e illee mormiin keenya qabsoo mormii keenya bu'aa kan nu argamsiise yoo ta'e illee ammaan booda irraa eegallee qabsoon keenya kan ta'uu qabu mormii qofa osoo hin ta'in Oromiyaa ijaaruu, Oromiyaa guddisuu, Oromiyaa misoomsuun kanaafiyyuu xobbeen Oromoo qeerroon Oromoo meeqa lubbuutti kafalanii jiru yeroo hunda isaa yaadanna. Itti dafqitanii itti dhamaatanii itti rakkannee jirra waan ta'eef akka duuba nu jalaa hin deebine qabannee qeerroon keenya qabsoo itti aanu qabsoo Oromiyaa ijaaruu fi biyya ijaaruu irratti xiyyeeffannee hojjechuun dirqama keenya isa guddaadha. Lammaffaa dhaamsi qoode lammaffaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa kana hoogganu waggaa lamaan irraa laftiif samiin nutti dukkanaa'ee Oromiyaan imimmaaniif dhiigaan yeroo faalaa sana keessatti abdii hin kutannu abdii qabna. Warra nutti dhiyaa jiru osoo hin ta'in nuti warra nu mari'aa jiru jennee waadaa walii galle. Waadaan keenya lafa hin buune dhugumaan warra nutti dukkanaa jiru osoo hin ta'in warra nu ifaa jiru warra barii barraaqatti ba'aa jiru warra illee olaalle. Kanaaf siyaasa biyya keenyaa keessatti siyaasni biyya keenyaa summii ta'e ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo hedduu nyaatee jira, gatii kaffalchiisee jira. Nuti ilmaan Oromoo seenaa siyaasaa aadaa siyaasaa biyya keenyaa geeddaruun nurra jiraata jennee uummata keenyaaf akkuma waadaa galle hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoo bittinnaa'ee fi Oromoo faca'e walitti qabuun dirqama keenya jennee akkuma waadaa galle walitti qabaa jirra. Saba Oromoo qofa osoo hin ta'in jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hunda, hayyoota Oromoo hunda walitti qabaa jirra, tokkoomsaa jirra. Abadan ammaan booda siyaasni ilmaan Oromoo gidduutti summii ta'ee nu nyaatu waliin nyaannu waliin balleessinu. Abadan biyya keenya keessatti siyaasni summii ta'ee biyya keenya keessatti nuti qabsaa'onni ilmaan Oromoo qaroon har'a jirru siyaasa aadaadhaan hin gaggeessinu. Siyaasa duubatti afaan gaggeessinu akka biyyoota ammayyoomanii nus ammayyoomne ammaan booda garaagarummaa keenya dandeenye siyaasa jibbiinsaa keessaa baanee tokko taanee wal gargaarree waliin hojjenna. Kanaaf nuti uummata kana fuuldura buunee warri qabsoo kana hoogganaa jiru waadaa